amma fakkeenyaaf ati koronaan si qabee galuu wayya moo hangaasaa Ibrahim aangoo qabatee nu bulchuu wayya koronaa qabatee galuu wayya hangaasaa nagu beera bulchuu mana koronaa qabamu wayya itti namni falmatu jiru jee saniifuu hangaasummaa Ibrahim haa qabatu hangaasummaa naa qabatu deebinee eega qabatee koronaan osi qabee hangaasaa Ibrahim aangoo qabachuu wayyaadha moo ati koronaan qabamtee galuu wayyaa ankiroonaan qabamee duus waan fedhu hangaasaa Ibrahim isaa aangoo qabatee na bulchuus waan fedhu akkamina gaafa fayyaadha jirtu والله الحمد لله رجع في تك تك عند دمي قافة شجرة قافة ناس دمو والله كيس أدير كم تكفل شو أنت في كوبي دايه مو رجع في تك تك يعني قافة شجرة قافة ننت قافة نخيس أسا والله ما سن كيس أتك أدير كم في لتاي شو أيه كوبي قافة يادا نجا فيا والله كم جبابي والله جرتو جرة والله الحمد لله وجا جراتنا سنينجا أرد دمو دماتي قافة تكو قافة شجرة قافة سقافة دو ديبي سودا فكم أيام أنا دمو قافة نسقافة دو والله ما لمان كيس أي تكفلتا دمو دير كم تكفلتا ونن سقافة دو hangaasaa Ibrahim fi hangaasaa Ibrahim aangoo qabachuu wayya moo yoo koronaan qabamte siifirra wayya hangaasaa Ibrahim aangoo qabachuurra jechuu yaade hangaasaa Ibrahim aangoo qabachuurra ani koronaa qabamurra wayya joqedi amma fakkeenyaaf ati koronaan si qabee galuu wayya moo hangaasaa Ibrahim aangoo qabatee nu bulchuu wayya koronaa qabatee galuurra wayya hangaasaa nagu beera bulchuu mana koronaa qabamurra wayya maaliif filatte garuu tara hangaasaa arguun danda'u hangaasaan fadhu garaaf bitama hangaasaan saniifuu mannummaan kiyyaatti fayyadamanii haa du'eetta ani du'ee uummanni kiyyaa aangoo jiru qabachuuf irra wayya kanaa qaba yaadna kana ijee dammoo yaada bareedaadha dammoo galatoomii waan yaadan hojii gooteef dammoo daawwattoota keenyaaf maal ibsitaa akka qeeroo tokko akka qeeroo tokko gaafii kiyya deebise qeeroon teenyalleen ani karaan kiyya karuma kana karaarraa qabadhee hin jire jechuudha yemman isaanis karuma kana qabatan isaanis karuma kana ijoolleen teenya oromoo wanni ta'e karaa kana qabattee karaa kana buluu qabdi akkami nagaa fayyaadha fayya jirtaa nagaa alhamdulillah fayyaadha dammoo har'a gaafii takka deemnee gaggaafachuu jirra gaafiin teenyaas dammoo gaafii si gaafachuudhaaf qophiidha waan na gaafatteef deebisuu saniifuu galatoomii waan qophii taateef dammoo gaafiin keenya maalidha gaafiin keenya waan lamaan si gaafadha lamaan san keessaa dammoo dirqama takka filatta lamaan keessaa dirqama takka filachuudhaafis hangaasaa Ibrahim aangoo qabachuu wayyaadha moo ati koronaan qabamtee galuu wayyaa ankiroonaan qabamee duus waan fedhu hangaasaa Ibrahim isaa aangoo qabatee na bulchuus waan fedhu garuu lamaan keessaa filatta isii lameen tana keessaa gaafii tana keessa dammoo dirqama takka filachuu qabda dirqama takka filachuun qabaa mire amma fakkaan kiroonaa kana duraa bahu hangaasaa Ibrahim san filadde yoon hangaasaa Ibrahim filaddes ummanni kiyyan fedhuusi nuus bulchuu ta'u saniifuu ana amma mala daachuu wayyaaf hangaasaa Ibrahim san filadde hoggaan hangaasaa Ibrahim san filadde akkuma kiroonaa jiru hoggaan irraa bute hangaasaa Ibrahim san ofirraa filannee firraa buusuu qabna falmannee firraa buusuu qabna jecha hangaasaa Ibrahim eega qabate yoo koronaan si qabate si qabe hangaasaa Ibrahim eega qabate koronaa yoo na qabe moo hawaasa kiyyaa jira ka ummata kiyyaa filatee firraa buusa antu eeme ogos saniifuu warra hafeetu falmataa jechuudha warra hafee falmatee firraa buusaa anja sirri akka gaarii gootee dammoo yaada keenya hojii dabarsuudhaaf gaafii hojii godhuudhaaf galatoomi sinjaa atillee waan na gaafatteef galatoomi akkami nagaa fayyaadha nagaa fayyaa eenyu sinjaan yaayaa naan jaani yaayaa sinjaani dammoo har'a gaafii takka deddeemnee gaafachuu jirra gaafiin keenyaas hooma lama keessaayi takka filatta akkuma dhugaa soba jaansanii takka dirqama takka keessaa filatta gaafiin ani si gaafadhuuf qophiidha gaafiin dammoo si gaafadhu koronaa si qabuu wayya moo hangaasaa Ibrahim aangoo qabatee nu bulchuu wayya hangaasaa Ibrahim qabatee
yoon falmannee raabuusunus falmannee raabuusu qophiidha qabna ani yoon intu eenyutu falmataa oqa tanu ani di'eeti namni falmatu jiru ji saniifuu hangaasummaa Ibraahimaa qabatu irra hangaasummaa naa qabatu deebinee eega qabatee koronaa nosi qabiyoo sun gaarabbumaatu fide maal goonore namata kabbalta galatoomi gaafa keenya dammoo turtuun hojii godhuudhaaf galatoomi siin jaa maal dhaam akkamina gaafa yaada jirra jirtu jirra wallahi alhamdulillah irra gaafii takka takkaan deddeemee gaafachuu jira gaafiinis dammoo waan lama keessaa dirqama takka filachuu waan ta'eef qophiidhaati qophiidhaayyee maal na gaafa gara haasaan si qabuu wayyaa dhamoo taayee danda'a aangoo qabatee Itoophiyaa nu bulchuu wayya gara haasaanis taayee danda'a gara haasaan nu qabuu dhiise taayeen danda'a numa qabatee falmannee gara haasaa sanis bira kunne itti lafaa kaanee falmachuu qabnaan jedha malee taayee gara haasaan si qabu inni amma gara haasaan si qabu wayyamoo taayeen aangoo qabachuu wayyatan taayyoon aangoo qabatee yeroo gara haasaan kute sanitti jechuudha ni jiraami itti lafaa kaanee falmachuu irra wayya Oteo gara haasa wajji qotteo kutu ajala gaa waliinin kuta saniifuu kutu ajala dammooti garuu karaa haasaadhaaf harkan kan itti hojii dura taayee kan ta'e falmannee buusnaadha falmannee harkaa irraa buufnuun barbaadan galatoomi dammoo turtiin hojii akkamina gaafa yaada nagaa fayyaa jirta jajjabaata dammoo har'a gaafii takka yaanee gaafachuu jirra gaafni nuti gaafa nu keessaa eessa waan lamaan san keessaa takka dirqama filataa jechuudha ayyee qophiidha dammoo koronaan si qabee duus irra wayyamoo Shimallis Abdiisaa aangoo qabatee nu bulchurra wayya Itoophiyaa koronaan na qabee duura Shimallis Abdiisaa aangoo qabatee amboodhaa turre wayya malee Shimallis Abdiisaa aangoo qabatu ati duwarraa yoo oolte irra wayyaa jechuudha an duwarraa oolee isa gidi aangoo qabatee falmannee irraa buusoo turre wayya tanaaf Shimallis filattee jechuudha dammoo eegasuu koronaan hoos qabe hoo koronaa iyyuu na qabe gaa waan rabbiin fideef san harka kannitee fi taqabbaltu saniifuu Shimallisuma falmannee buusnaadha Shimallisuma falmannee irraa buusoo turre wayya galatoomi dammoo turtiin hojii godhu warra viidiyoo kana daawwachaa jiraniif yaada maal dabarsita baay'ee galatoomaa injaanii bilxiqinnaa fi hundaa'u falmannee irraa buufne hayyoota keenya dhaabaafachuu qabna Ashama harka fuune akkamina gaafayyaadha jirtan isiniin jaa bakkuma jirtan dammoo nageenya kiyya sinaa dhaqamuun isiniin jaa dammoo viidiyoo amma daleene kan akkati daleeydan abdiin qaba dammoo viidiyoon kunis bareedaadha viidiyoo yaada nuti daleene kana dammoo karaa siyaasaa akka deebisoo osoo hin ta'in dammoo filannoo namaa laaluudhaaf gaafii nuti deddeemnee gaggaafanneefis filannoo namaatis dammoo kana fakkaataa dammoo viidiyoo biraatiin hanga walitti deebiru namoonni jaarsoo tuufaa'iniif haariya taatan laayik sheer sabskiraayib godhaan isiniin jaa